muti gola tare mubarak baka isi ni sodate wanjiru fi wanachi jiru fi isa isi ti ofama ke ti kontakti go mushar ma sodatu boleh cuba wa beraja injini ke ba je mubarak ni maka mubarak ni sitter ger gijere na argaye nanda wala la kozana fair ko mobile ratir gira na adi ko wani kamne mobile ratir ginjere ber mubarak abu mucha umbata daga hanjira makina da ba to ayi mana ne ke dokan da wani kan na irgin da wala da malit makina da ba to na ge fatan jiro la komsa da tali da ge fat kabwan wallahi kabwan mujam sergera sani sergi okay whatsapp pe na gidega de bole so na irgi na gidega de bole so ko kenga erge koi la cosa sai la da wonti wai na rufe rai okay la cosa sa duma sakal tami torbati okay koi ijul sabta gona masih sila semari miti ya sama sakal tami to mai ne te makansa Ramadan okay boleh so entana surah sangka berarti surah dalalicha ani mo ngabo telepon sa dua kabda kuma ana narage sote to kuma narage sote to kuma dubbi kana Tesla silasi obole sikenya kanganda kirade me sechi de bunin juru agesani sechi abadan de rabbitum mo akalati ganda kirade ta jedeyi kae fisila agesani sila rabbin ganda kiraka de ta jede kae fi erga kastate mo wonni godamu obole sikenya Ramadan jettanu Demoza sa ini ujiga cenandia furida besana mujani tinagal uyu demefu si sevi agesani selalu wanjalatan demefu sevi daima jolle daima kaba garana manyata isa berarti langsung no boleh berarti langsung nu numu akka hawasati daima sati wan jeramu kabu kobatio go neo kana tasla ya da koti kun mube jalqaba dugambo qaba ka wanti kuni namni kuni makina ra darbatame kufu video warabamu nakamitti video ko warabame jalqabuma video na ko ana fuka fidan niga fidana baka kundur ka dugambo qabu ayesh dugana bodura sana bodde gargarun dande ni jote tole tasna okay hawi buin mano nama to kobumna awis immi abban ni maru firawande hawi businati mubarak mube agandira Ramadan Karim nama jiru yorgite absekti nagodi Ramadan Karim nama jiru echo aye nama to kobusaka anjuru Buira namni bakidu wajira mube Ramadan Karim nama jiru monitoronni nu ega terkisa Ramadan Karim ega jirra to kana babu darbi ega jirra Ramadan Karim tolbo bare padume
torba barreessa bara amma sitti ijoollee taaptaa godha maalumaafuu rabbi isa du'e raamataa godhu waan dhugaa jiru immoo waliin kan ilaallu ta'a. Ramadan Karimi, Ramadan fashion miti guys. Iriya mubeti. Iriya mubeti. Mau boleh sekontan. Ha? Iriya mubeti oleh tanu. Mau boleh sekontan. Ada mana kaci? Kabri dah undiru. Imbe ko wallahi dah masih jera malu kana. Yola sitar gebe kemane? Wallahi imbe buat. Yola sitar gegaru. Tari be kunanda. Akasi kete riya tahu danda. Ramadan fashion miti mo. Apa kabar? Ramadan fashion ini. Ramadan Karim. Okay, kau ini bil itu kau sakit nanti aku nak jelera. Merci. Wakan lesara. Dur saya itu saya boleh fit deh. Kufay kulo jira jiru guys lala me. Injir undur. Tesila lala tili Ramadan Karim nama jiru eh. Ega jiran. Fula sabeta di. Yal tanure li jinnat. Nambe kai. Okay. Fula be narakon kamu nama walur ka dafani. Kufira tesila nu gargara ka. Tesilan Mubarak fan tunu gargara. Ayo lengas itu tap screen gora indication. Indication tap screen gora guys. Tap screen gora. Ramadan Kadir mo Karim. Ramadan Kadir mo Ramadan Mubarak. Nanjere mitire. Ramadan Kadir o kanjeru fera garu. Karim mitire. Ramadan Karim nanjere ber. Koi metem bil ada bahasa. Ada bahasa. Kadir mo Karimi. Ramadan Kadir Islam sah boleh saki. Iya kasihan sih ya. Ramadan. Yo sagale taate na rati chufi bilbil. Ayan malu. Okay sagale chuda na rati chufera. Ramadan si. Private. Ramadan. Ol gale jira bar. Yase. Remove my kota ni suma. Isuma na tifakata bilbila iti bilbili o sita na rati chufe nan chufe yara bilbili jira. Galshera. Okay. Ramadan si. Anu habibi anu. Me video bana dumali nam ninu shawadenu fitet video bana dufuna kebe kan ni gurban. Wallahi ni suma takafi ari wonni be bego bo anu ma. An kafir Abdul Aziz. Isuma. Ma video bana turema le budanu sete mo. Wasi ga wisu barbana boleh saki yahudan dame. Wanda gafado. Ya cuwa wisu barbana tu video nu bate nu titola. Habibi wonni si wanda si erga sura si erga rakon ka foto si erga. Wanda gafado barbana gafado. Ad sura ki afiyata mo wonni Ya cuma video bate nu titola. Ma video bate nu tinduma. Ya cuma video bate ma ifin dubatuma. La hawla wa quwwata illa billah. Ma jechuun normaal no kun normaalii dabar wanta amma kana nama eenyu godhu miti bar Normali la kamari. viidiyoo bayti waan si gaafannaa waan nutti himtaa uuma adda baafachuu barbaanne wanta biraa miti.
akka wal sirreessuu malutti wal sirreessa waan gaafadhu gaafadha. Warri kaan nuti barbaachuu barbaada. Jalqaba irratti obboleessa keenya irra biraamata godhu dafee jannataa keessa kaa'u. Lubbuu kan kaa'u kan baasus miti ilmi namaa sababa ta'a garuuti. Sababni ilma namaati sababni konkolaataadha sababni waan hunda waan ta'eefi. Dafee jannataa keessa nuuf kaa'u maatii fi obbolootaa fi hiriyoota hunda keenya maatii isaatii rabbiin jajjabina kennu hunduma keenyaafu. Bara kanan jedha sagaleen hin jiru gaa'is. Sagaleen kun jiru. Jirta azaaniitiyyuu azaanii ba'aa jira. Muutii godhadiin azaanii yookaan. Okay, amma azaaniin ba'e ka'utti miutii godhatee na dhaggeeffatta Ramadaan. Amma azaanii si biraa ba'aara miti. Achumatti miutii gattu geetiin nu dhaggeeffatta. Yaa. Kanaaf akkasii gara yaadaatti darbinaa. Maqaan obboleessa keetii maa inni yaaltan Nooreelii Jinnati obboleessi kee ka Dubaay deeme kuni maal eenyu jedhama maqaa masaa guutuu natti himi. Maqaan isaa kan paaspoortii Abdulaziz kan biyya Abdurrahim. Abdulaziz eenyuuti? Kanuma paaspoortii irratti rakkoon qabu. Abdulaziz Awwal. Abdulaziz Awwal. Okay, ati obboleessa isaatii jechuudha. Quxisuu keeti moo hangafa keeti? Narratti dhalate. Quxisuu keeti jechuudha. Situ Ramadaanitti situ dubbate Ramadaan isa kanatti dubbattee gara Dubaay ergite? Laan hin dubbanne ishee saalii tokko jiru isaanti dubbatee sana booddee Ramadaaniin booda keessa waliin haasofne malee. Okay, firii qaamaa firiidhaan gara Dubaayitti nuuf fuudhii jettanii itti dubbattan jechuudha. Birrii hundumaa kaffaltanii ergitan miti? Wanti sirra hafee jira jechuun waan walii galtan iyyuu raawwataniitu miti? Raawwatameera. Obboleessi kee du'a eenyutu sitti mee? Ani ijoolluma miidiyaadhaan ijoolleen keessaa dhufanii natti himan ijoollumti asinatti yoo jiran. Maal jedha akkamitti du'e jedhanii sitti himan? Makiinaa irraa kufee naan jedhani malee akka inni itti kufee akka inni ta'e hundi isaayyuu ani wanta tokko hanguu qabu hin qabu. Ramadaan siin dawwalle? Ramadaan naa dawwalee naa bilbila waliin haasofna Ramadaanii. Jechuun waa'ee du'a isaa waan sitti hime qabaa jechuuf akkatti du'e jedhee waan sitti hime qabaa Ramadaan. Makiinaa irraa kufee du'e jechuun malee akka inni itti kufee akkaataa isaa wanta inni irraa qoradhe hin jiru garuu. Maatii keetti wanti himame jira gara maatii keetiitti wanta itti dhageesse gara biyyaatti akkasitti du'e makiinaa irraa akkanatti kufee wanti jedhan jira. Wanti tokko wanti himame hin jiru jaris akkuma dhageetti dhaga'an. Eega Dubaay dhaqee amma. Eega Dubaay. Baatii afurii fi guyyaa kudha shan. Baatii afurii guyyaa kudha shan waan akkasii natti fakkaata. Akkasii. Hojii hojjeteera baatee arfan dhaqe kana. Hojjetaa ture. Eenyutu galchee hojiin hojjetaa ture? Ramadaan moo kana galchee? Okay, kaampaaniidha jechuudha kan inni gale kaampaaniidha jechuudha akka isaan Ramadaan of fuudhee Ramadaan hojii galchee kaampaaniidha jechuudha. Akkasii mitiire? Duraan hojii guyyaa kudha shan wayii bakka maxaamaa wayii hojjetaa ture. Achirraa immoo ta'uu dinnanii isumatu qayyaree fi hojii guyyaa akka hojii kaampaanii wayii hojjetaa ture dhageeffatan. Ishi birrii dalage kana fudhateera dalagaa inni galchee kana birrii isaa fudhate. Anaan hin fudhanne naan jedhe innis natti maa ture hin fudhanne bakka lama dalageen dhabee bakka tokko kan jee tokko waan akkasii dhabee naan jedhe dhuma dubbaa ture. Jechuun akka hin dhageetti hojii faan naquu jedhaa ture jedhanii akka waan kana wanti jiru jira.
wanta tira geesse jechuudha. Yeroo konkolaataa sana keessa jiru ijoolleedhaan natti wayii ijoolluma arsii kan bira jiranu dalagaa inni naquu birrii guyyaa tokko hin kenninee fi kan inni duraan dalagaa ture hin kenninee fi egaa birrii fudhanne inni naquu jedhaa ture yeroo sana yaade. Okay, dalagicha eenyutu erge samman ni deemaa du'e kan. Dalagaa sana malee achuma kaampaanii duraan dhaqe sana keessaa achuma keessaa kan biraa galee isa immoo akka inni itti galee kana sigaa quban qabu yoo Ramadaan quba qabaate hin beeku. Okay, galatoomi beekaan jalqaba si gaafadhe isa sirratti waa gaafachuu waan barbaadeefanii inni illee dhaggeeffatu jedheen beekaa si gaafadhe Ramadaan egaa Dubaayitti situ fuudhe mucaa kana jalqabumarraa kaana asillee natu fuudhe jedhaa jirta. Dubaayitti jalqaba egaa dubbiin jalqabu akkaati firiin walii galte firii fiduu akka nu badhetti immoo kaampaanii galchite jechuudha. Egaa fiddee firiitti walii galtee fiddee birrii 400 fi wayirraa fuutee kaampaanii galchite tokkoffaa walii galanii galteessite kadhu akkatti deebii kennitu barbaada. Lammaffaa mucaa'uuni dalagaati galchite keessatti birrii malee dalagaa ture jechuudha bilaashatti. Maaliif birriin fudhannee sitti erge kafiilii si uuma jechuudha ispoonsarri isaa. Sadaffaa mucaan kun of ajjeese dallaallisii kan fidesi akkasitti of ajjeesee fi odeeffannoo guutuu qabdu maaliif maatiidhaaf hin qoonne hin hordofne ispoonsarri si uuma waan ta'eef kaampaaniitti kennite liqa fiddeeni hordoftee sababa du'ichiisaa akkasitti of ajjeese sababa kakare maaf hin goone kallattumaa waan maaliif hin goone siin jedhe kana deebiin kee maaliif deebii sirra barbaadna afaanis wal fuudhaa walitti dubbannaa mee dubbatu. Dubbachuu barbaadde quba baasaa jirta moo akkamii yaaltanuu irra jinnati? Ramadaan gaafa inni du'u sana akka inni hordofaa ture immoo dhaga'een ture gaalaa akka nama dabsu inni amma mucaanis lafa dhugaa jira. Mubaara koonii tokkiin naqabee jalaa kennii mubee naqabee mubee wal jalaa naa qabsiisi. Ishi dhaggeeffataarra ishee. Akkin jedhe gaafa mucaan du'u sana guyyaa guutuu halkanii fi guyyaa lamman sana baay'ee hordofaa ture akka inni hordofaa tures immoo kuman qaba. Yoo inni natti mudhabe san immoo nan dhagaa akka namaa dabsuun hin ta'u inni du'eera jennee akka namaa tokko dabsinee rabbi nus borii bakka sana deemuu dhaquu teenya waan ta'eef rabbiin irraa nu gaafata waan ta'eef akka bakka sanatti nan dubbadha jechuudha. Galatoomi Ramadaan tokkummaan waan inni jedhe dhageessatti gaammataa fi gaammataa si hordofaa jiruuf uummatuma Oromootiif firii gochuu gaariidha. Mucaanii jedhame egaa mucaan akka itti du'ee waa hundayyuu quba qabda miti akkati nuu qooddu barbaadeetu jechuudha. Ramadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee an tokkummaa kanaan sirriitti likkitti haasa'e yoo haasa'uu barbaadde likkitti haasa'e tokkummaati. Dhaggeeffataa jirtaa miti? Rammee dhiisi Ramadaan. Yoo haasa'uu feete sirriitti haasa'u ati nan beektu anillee sin beeku maalummaa kiyya nan beektu tokkoffaa hubadhu namni kun akkaataa itti dhufe hubadhu maaliin akka dhufe hubadhu namni kun eenyu namni itti fidan sun eenyu namni eenyutu natti fideedha waa hunda qoradhuuti akkana maqaa namaa balleessi malee maqaa namaa balleessuuf hin deemi ati ishii maaltu lola isa fidee deebi'uu siin kennu asirratti maa itti na beekta dhibba afur irraa fuudhee kiyya maalitti beekta dhibba afur fidee firii aayidii jedhee fidee kampaanii galchee kiyya beektaa isuma ni jedhan siin jedhe maal taate maal lol tareemaa hin jenne akkasumatti jedhe kama maal rakkoo qabare. Udu waan hubatin nama hin xureessin habibi waa hubadhuuti nama xureessi ati hin beeku nam tokko na beeku jiru maali xureesse boleessa kiyya maaltu si xureesse boleessa kiyya nama xureessuuf yaaltaati
مالتا بوليسا كي يمارن سينجر بوليسا كو رمضان نيفما رمضان tasgabbaa'e asirratti ramadaan dhiifama waan tokkummaan waan hittimame waan mucaa gaafataa jiru waan mucaan itti mesii gaafataa jira malee ofii keessaa fuudhee miti kan naasaa jiru ati mucaadhaa wajjin waan fitteessitu beekaa maal lolta buleessa koo yaaltan obboleessuma isuma si bira jiru kana itti maara kanaafu waan mucaarraa dhageessitti maa jira ati immoo waan ittiin fiddee miti dubbiin keessan gidduutti ilaalamu loliisan barbaachisu dhiisa tasgabbaa isin lamanu tokko tasgabbaa'i maal addanuu baasin mee qoyi Tesila mira madani wa gafadda koy Tesila me gafe afani si gafadda buleessa ki me mal sin jinna na arte me mal fakkeenya waan arte irratti mimi kampaniin fidde naan jette birrii 400 irraa fuute kampaniin fidde mallaqa nyaattame mallaqa isaa ma akkamitti nyaattame naan jette mallaqa nyaatamuu isaa agartee jirtaati nyaate kampaniin buleessa ko hubadhu mallaqa 400 koy fudhatte de kan isinii walii galtan dhageeffadhu baay'ee dhageeffadhu baay'ee nyaatte hin jenne obboleessa kiyya dhageeffadhu kasittan hima maallaqa 400 walii galte kan isinitti walii galtanii firiidha guyyaan immoo dhufee akkanatti kaampaanii galee wanti kun akkamii jedheen si gaafe akkamitti 400 fuuti naan jetta yoo jette kunoo isatu jedhe malee ana tokkummaa miti 400 obboleessa eegale firii walii galle kan jedhe obboleessa firiidhuma ayidiin isaa firiidhuma sirreessuu dandeessa ka maaliif hartaree maarii maaltu barbaachise reen sirreessita akka haasaa kan keetiiti gaa ayyama waan si gaafetti fuufi rakkoon qabu nan obsaan utuma tin arrabsite nan obsaan sin arrabsu abshir tokkummaa waan tokko jira tokkummaa wanni jiru tokkummaa inni kunoo ramadaanis kunooti garuu ramadaan kun yeroo ilaalan nooma gaarii fakkaata kanaaf hin beekuun gadi ta'eef immoo yaadan taane irratti kennuun barbaadu ramadaan irratti jechuudha sila saahiba ramadaanii naan jaa turtan miti wallaahi wabillahi yoo inni beeke malee ani isan beeku ramadaanii argee beeku rabbiin arga jechuudha biyya kana keessa waan nama tokkummaan jedhe biyya kana keessa ni jira ni jira 550 500 fuudhanii ijoollee fidanii kaampaanii ijoolleen hin beektu na dhufte ayidii barbaaddi kaampaaniin ayidii kennaa fi kontiraataa galchuun hooma jiru waan argaa jirrudha kun waan irraa sobdee qabdu garuu immoo obboleessa kee ramadaan akka dhagayetti